Temsitu eenyummaako Maariyaami burqitu jireenya koo badhaasa koo kan narraa hin fudhatamne gugee gaarii teessumayyuu mudaa hin qabne miidhagsitu temsitu eenyummaako Maariyaami burqitu jireenya koo badhaasa koo kan narraa hin fudhatamne gugee gaarii teessumayyuu mudaa hin qabne. Jireenya koo boonjitee jaalala kee naadha koo ofitti naasimattee matina jebbine harmee koo naftaati taawwabii koo naftaati gaaddisa koo ulee Aaroon ishee hin gogne haadha narraa hin fudhatamne teessumayyuu mudaa hin qabne miidhagsitu temsitu eenyummaako Maariyaami burqitu jireenya koo badhaasa koo kan narraa hin fudhatamne gugee gaarii teessumayyuu mudaa hin qabne. Abbaan samii gubbaati hundarraa siin filate hafuura qulqulluutiin ilmi sirraa dhalaate du'aa keenya fudhate jireenya isaa nuuf laate ulee Aaroon ishee hin gogne haadha narraa hin fudhatamne teessumayyuu mudaa hin qabne miidhagsitu temsitu eenyummaako Maariyaami burqitu jireenya koo badhaasa koo kan narraa hin fudhatamne gugee gaarii teessumayyuu mudaa hin qabne. Akkamittiin si faarsee mee maaliin si fakkeessu jechoota naafee dhugoo kanaan ittiin si ibsu kan garaa koo na cibsu nannaabee kan si ibsu ulee Aaroon ishee hin gogne haadha narraa hin fudhatamne teessumayyuu mudaa hin qabne miidhagsitu temsitu eenyummaako Maariyaami burqitu jireenya koo badhaasa koo kan narraa hin fudhatamne gugee gaarii teessumayyuu mudaa hin qabne. Galata kee yoo himu abbaan hiriyaa gosi yaaduma roosiidha gammachuun Zakkaariyaasi nuuf laateetta gooftaasi nu badhaaste Yesuusi ulee Aaroon ishee hin gogne
teessumayyuu mudaa hin qabne. Miidhagsituu cimsituu eenyummaa koo Maariyaamii burqituu jireenya koo badhaasa koo kan narraa hin fudhatamne gugee gaarii teessumayyuu mudaa hin qabne. Miidhagsituu cimsituu eenyummaa koo Maariyaamii burqituu jireenya koo badhaasa koo kan narraa hin fudhatamne gugee gaarii teessumayyuu mudaa hin qabne.